dubartiin biyya hoogganuu hin dandeessu, dubartiin humna hin qabdu, dubartiin waliin galtu miira jedhu ture jechuudha. Hin dandeenyu. Danda'uu keenya immoo mul'isneera. Dubartiin mana hooggantee biyya hoogganuu isiidhaa salphaadha. Dubartiin carraa yoo argatte hojjechuu akka dandeechu, qabatamaan lafarratti waa agarsiisuu akka dandeechu ofirraa kaanii agarree jirra jechuudha. Hojii gurguddoowwan gama mootummaa gama paartiitiin dhufu kan hojjennu dursa qindoomina. Hooggansi jabaan dubartummaa keessaa bahuu akka danda'u kan namatti mul'isudha jechuudha. Kalaqa haaraa, yaadota gurguddaa hin qabu. Kanaaf hawaasti miira gaariidhaan tajaajila isaan kennan fudhachaa jiru. Kuni bu'aa jijjiiramaati jechuun hin danda'ama jechuudha. Sirnoottan darban keessatti yaadaan dubartoota siyaas-dinagdee biyyaa keessatti hirmaachisuu danqaa ture. Hirmaannaan sochii siyaas-dinagdee biyyaa keessatti qaban daangeffamee xiyyootti dhiibamuun haadha manaa mootii ta'uun alatti aangoo siyaasaa irratti qooda hin qaban ture. Bara 2000 booda dubartoota siyaasa keessatti hirmaachisuuf yaalii hedduun taasifame. Kanaanis dubartoonni caasaa siyaasaa keessatti hirmaachuu yaaliin jiraatus aangeessuun danqaa ture. Barii jijjiiramaa as xiyyeeffannoo addaa hooggansa jijjiiramaatiin dubartootaaf kennameen dubartoota aangoo siyaasaa keessatti qooda isaanii akka ba'an ta'ee jira. Itti gaafatamummaa olaanaa adda addaa keessatti dubartoota hirmaachisuun danda'ameera. Hirmaannaan sochii siyaas-dinagdee biyyaa keessatti qaban fooyya'uun dandeettii fi ga'umsa isaanii itti fayyadamanii biyyattii keessatti ga'ee olaanaa taphachaa jiru. Siyaasa keessatti qoodaa fi aangoo olaanaa murteessoo qabaachuun aadaa siyaasaa fi sirna bulchiinsaa keessatti akka hojjetan ta'eera. Sadarkaa ministeeraatti hirmaannaa olaanaas qabu. Kanaanis biyyi keenya ilaalcha gama kanaan ture cabsuun hirmaannaa dubartootaa gama maraan dabaluun siyaasa dinagdee keessatti dubartoota hirmaachisuun Afrikaaf fakkeenya ta'uun danda'ameera. Akka naannoo Oromiyaatti xiyyeeffannoo gama kanaan kennamaa jiruun hirmaannaa dubartoonni sochii siyaas-dinagdee biyyaa keessatti qooda isaanii bahaa jiran daran akka dabalaniif hojiin fakkeenyummaa gaarii qaban hojjetamaniiru. Dubartoonni amma sadarkaa kantiibaa garagaraatitti kan hojjechaa turan ammas hojjechaa kan jiran jiru naannoo keenya keessatti. Yeroo jalqabaatiif dubartiin bulchaa godinaa kan taate jijjiirama kana boodadha. Dubartiin itti aantu pirezidaantii taatee kan gaggeessaa jirtu afyaa'ii naannoo Oromiyaa irratti dubartiidha kan hoogganaa jiru. Kuni bu'aa jijjiiramaati jechuun hin danda'ama jechuudha. Biiroon keenyas kana keessatti gahee guddaadha kan qabu. Keessattuu dubartoota adda duree ta'an sadarkaadhaan adda baasuudhaan leenjii garaagaraa qopheessuudhaan akka leenji'an hubannoo akka argatan dandeettii gaggeessummaa isaanii akka cimsatan gochuudhaan gara gaggeessummaatti akka dhufan gochuu keessatti qaama dhimmi ilaalu waliin qindoofnee hojiin hojjetamaa tureen bu'aan argamaa jiru jira. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dubartoota gahumsuu fi aangessuun inisheetiivii hooggansa dubartootaa fudhatamuun hojii irra oolaa jiruun dubartoonni itti gaafatamummaa itti kenname mo'atanii gahumsa isaanii sirnaan bahaa jiru. Jijjiirama booda hooggansi keenya sadarkaa federaalaa jirus sadarkaa adda addaa jiranis murtii gurguddaa dubartoota gara ministeerotaatti fiduudhaan bu'aan gurguddaan naannoo sanatti akka dhufe akka biyyaatti hin beekama. Sanuma bu'uura godhachuudhaan akka magaalaa keenyaattis hooggansi dubartootaa seektaroota keessa kutaalee magaalaa keessa akkasumas yeroo sanatti aanolee keessas darbee bifa bittinnaa'een hooggansi dubartootaa hin jira. Hooggantoonni dubartootaa bakka hojii kennineef sanatti itti gaafatamummaa bakka kennineef sana keessatti gahee adda durummaa waan ba'aniif yaadni tokko dhufee jechuudha. Yaadni kunis akka inisheetiiviitti akka yaada haaraatti hooggansa dubartootaa kanaa of dandeessifnee aanaa tokko kutaa magaalaa tokko yoo kennineef hojjechuu hin danda'anii kan jedhu sun sadarkaa koreetti dhufee kabajamoo kantiibaanis yaadicha fidanii sana booda yaadicha irratti erga walii gallee booda dhugaadhumaan raawwiin hojii guyyaa keessatti isaanii qaban qulqullummaan hojii isaan ittiin hojjetan gahumsi isaanii haqa mirkaneessuu irratti miira haadhummaatiin tajaajiluu irratti
akkasumas rakkoolee bulchiinsa gaarii kenna tajaajilaa jennu kana xiqqeessuu keessatti bakka hojjetanitti hojii kana sadarkaa olaanaadhaan waan raawwataniif mee itti kenninee yaalaallu hin danda'u dubartoonni hoogganuu hin danda'u amantaa jedhu horannee aanaa lama kutaa magaalaa Abbaa Gadaatii aanaa Odaa kutaa magaalaa Luugootii aanaa Bareechaa guutummaadhumatti hooggansa dubartootaatiin akka ijaaramu goonee jechuudha. Jijjiiramaas bu'aawwan gurguddaa argannee jirra. Akkuma waajjira keenyatti yoo kaasne jijjiirama dura dubartoota gara hooggansaatti finnaa waan jedhuun yaadamaa ture jira. Yaadamni sun yaadama sobaa ture. Jijjiiramaas garuu nuti akka biyyaatti jechuun akka magaalaa keenyatti bu'aa guddaa argannee jirra. Kan yoo jennu keessattuu hundaa ol dubartoonni keenya gama hawaasummaa, gama siyaasaa, gama dinagdeetiin akka mul'atan, akka fayyadamootan hojii guddaa hojjetamee jira. Keessattuu hooggansa dubartootaan yoo ilaalle dubartoonni keenya sadarkaa magaalaa irraa jalqabee kutaa magaalaa fi aanaa irratti sadarkaa gurguddaa hooggansa seektorota gurguddaa hoogganaa jiranii barmaatilee kaleessa dubartoonni hooggansa hin danda'anii, hin sodaatanii, hoogganuu hin danda'anii, hojii itti baay'ataa waan akkasiisan keessa bahamee. Kanaanis gahumsaa fi miira itti gaafatamummaa olaanaan dubartoonni hooggansa keessatti raawwataniin aanaalee kutaa magaalaa Adaamaa 2 keessatti hooggansa dubartootaan akka bulu taasifameen raawwii gaarii galmeessuun danda'ameera. Aanaa kutaa magaalaa Jaa qabna. Jaanu keessatti dubartoota qindeessituu kutaa magaalaa irraa hin qabne. Yoo xiqqaate kutaa magaalaa tokko irra hooggansa qindeessituu keessa dubartoonni 2 bakka itti jiran 2 3 bakka itti jiran jira. Kun jijjiirama guddaadha. Aanaa keessa yoo ilaalle qindeessituu keessa dubartoonni galanii jiru. Kun akkuma jirutti keessattuu immoo aanaa 2 irratti guutummaan guututti kutaa magaalaa Abbaa Gadaa aanaa Odaa irratti hooggansa guutummaan guutuu dubartoota jira jechaadha. Kutaa magaalaa Luugoo aanaa Barreechaa irratti guutummaan guututti hooggansa dubartootaa qabna jechaadha. Sochii siyaas-dinagdee fi hawaasummaa irratti dhiibbaa olaanaa fiduu danda'anii jiru. Aadaa dubartootaa hangessuu biqilee daraaree ija godhachaa jira. Ilaalchi dubartoonni hin danda'anii hoogganuu hin danda'anii jedhu kun hawaasa keessa ilaalcha bal'aa ture jechuudha. Hawaasa keessa qofa osoo hin ta'in dubartootuma biratti illee ilaalchi dubartoonni hin danda'an jedhu kanaafi kan waa danda'ee raawwachuu danda'uu fi hin danda'ama kan jedhu nutis akkaataan itti qaama biraatiif dhiira qofaaf nama waa danda'u dhiira qofa goonee itti ilaallu dubartiin ilaalcha hin danda'u jedhu kana nu keessaa illee hin jira jechuudha. Hawaasa qofa osoo hin ta'in dubartoonni iyyuu osoo dandeettiin dubartummaa ishii keessa jiru sun hin beekamin waa irratti hojjettee hin mul'isin duuchamaan ilaalchi dubartoonni hin danda'an jedhu kun bal'inaan ni jira jechuudha. Nutis immoo osoo hojjechuu dandeenyu wanna hin dandeenyu jennu kana sammuu keenya of amansiisnee jirra jechuudha. Dubartoonni itti gaafatamummaa hawaasa bal'aa itti kennamee bu'aatti jijjiiruu irrattis argamu. Yeroo ammaattis gama dinagdee, siyaasaa fi hawaasummaatiin firiin dubartoota aangeffamaniin galmaa'aa jira. Aadaan dubartoota aangessuu fi hojii mara keessatti hirmaachisuu dubbatu. Hojiiwwan nutti kennaman kan hojiiwwan gama paartiin gama mootummaatiin nutti kennaman kan dirqama kana hin baanaa hin dandeenyaa kan jedhu sun sodaan nu keessa ture jechuudha. Bulchaa teenya waliin illee mari'achaa ture akkamitti keessaa baana. Isa dura hojii gurguddoowwan gama mootummaa gama paartiitiin dhufu kan hojjennu dursa qindoomina keenyatu murteessaadha jenna. Kanaaf waliigallee nuti dubartoota keenya gajjallaadhaa kaasee haga ministeeraa jirassa bakka buunee jirra waan ta'eef maqaa guddaa agarsiisuu qabna. Tokko qindoominni keenya cimuu qaba. Lammata hojii keenyan immoo adda duree ta'uu qabna innee murannoof kutannoon kaane jechuudha. Jalqaba irratti inisheetiiviin kun yogguu uumamu dhugaa dubbachuuf hawaasa keessas hooggansa hedduu keessas sodaa jira ture jechuudha. Maaliifuu dubartiin biyya hoogganuu hin dandeessu, dubartiin humna hin qabdu, dubartii waliin galtuu miira jedhu ture jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf sadarkaa ammaa kanatti miira san cabsinee hojiilee dhugaan ijaan argamuu danda'anii fi harkaan tuqamuu danda'an hojiilee hedduu hojjannee jira jechuudha.
akka kutaa magaalaa keenyatti aanaa sadii jira. Isa keessaa dhugaa dubbachuuf performaansii keenyas performaansii tokkoffarra jira jechuudha. Aanaan dubartootaan hoogganamu kun jechuudha. Kana hunda maaltu fide jalqaba irratti dubartiin as jirtu dubartii ciccimoo hin dandeenya, miira hin dandeenya, dhiira caalaayyuu hojjechuu hin dandeenya jennee miira sanaan jechuudha kan hojiitti gallee. Hooggansi keenya qindoomina cimaadhaan hojiilee karoorfanne seektaroota hundaan inisheetiividhaan humnoota waloo arfansaniin milkaa'ina guddaadha jechuudha. Akka kutaa magaalattis aanaa moodeela ta'e akka magaalattis yeroo garaagaraatti muuxannoowwan garaagaraa dhufanii kan irraa fudhachaa ture aanaa moodeela ta'e jechuudha. Kanaan dura dubartoonni hin dandeettu waan jedhamu ture. Haa ta'uuti hin dandeettu san immoo nuti cabsine akka aanaa odaatti dubartoonni aanaa odaa koree qindeessiturraa jalqabee hanga dagaatti kan jiru dandeenyee hojii gugurdaa bara kana 2016 kana galmeessinee jira jechuudha. Hin dandeenya. Danda'uu keenya immoo mul'isneera. Dubartiin mana hooggantuu biyya hoogganuun itti hin ulfaatu jedhu. Dubartiin carraa yoo argatte hojjechuu akka dandeechu qabatamaan lafarratti waa agarsiisuu akka dandeechu ofirraa kaanii agarree jirra jechuudha. Ilaalcha kana cabsuudhaaf maal goone gadi teenyee mari'annee jechuudha. Dhiirris ji'a 9tti dhalata, dubartiinis ji'a 9tti dhalatti. Kuni qorannoo saayinsiin irra gahamee dubartiin hin danda'amu jedhame hin jiru. Amantaa irrattis dubartiin hin dandeettu kan jedhu hin jiru. Nuti immoo nama barate. Kanaaf hojjechuu dandeenya. Waliis galuu qabna. Yaadan amanuu qabna. Waliin mari'achuu qabna. Wanna ta'u irratti walii galuu qabna. Wanna hin taane irratti immoo waliin dubbannee rakkoon ta'amne sana furuu qabna jennee hojii keessa gallee. Wal nageenya, walii abboomamna, ergaa darbu sheer walii goonaa. Kun kan faaxee kan bulchaadha, kun kan paartiidha, kun kan siyaasaa, kun kan poolisiidhaan jennu elaaf elaamee qabna. Wal hubachaa, wal dhaggeeffachaa hojjenna. Hojiin nageenyaa, hojii bulchaadha, hojiin bulchaa hojii tanaanidha. Kanaaf nu dubartootni aanaa odaa ciminaan aan ergan as dhufee ji'a 2 fixeera. Sagaleen nama tokko mufii nama tokko hin qabu. Toleeraansi wal goonee deemsisaa jira. Wal dhaggeettii qabna. Saalaan garaagarummaa qabna malee wanta adda garaagarummaa nu godhus hin jiru. Karoorfannees mana keenyas bulchinee jireenya keenyas hojii keenyas deemaa jirra. Sadarkaa maatiitti walqixxummaan dubartootaa fi dhiiraa kun tokko akka ta'e beeku irratti hojjechuudhaaf mana keenyarraa kaanee hooggansi nuti hooggansi irratti hojjechuu qabna jechuudha. Kanarratti hojjenne jijjiirama guddaa fiduu hin dandeenya. Jijjiirama guddaa fiduu hin dandeenya, biyyas hoogganuu hin dandeenya, waliis galuu hin dandeenya jechuudha. Walii galuu hin dandeenya. Namni kamiyyuu nama ta'e gara lafa kanarratti dhufe wanti dubartii wanna taaneef qofa wanti addatti walii galuudhaaf nama dhowwu tokko illee hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee maaltu yaadama dubartoonni bakka jiranitti hojiin milkaa'uu waliin dhageeffatanii hojiin gufaa even ummatuma kanayyuu bulchuu hin danda'anii waan jedhamee yaadamutu jira jechuudha. Bartee kanaan dura jirurraa jechuudha. Haa ta'uti garuu akkuma iddoo biraatti warroonni dhiiraa bulchan caalaa nutillee aanicha bulchaa jirra jechuudha. Gaggeessummaan kan inni eegalu ofirraayi mana ofirraayi maatii ofirraayi jechuudha. Jalqaba waan mana jiru san akkamittaan maanaaj godha maatii kiyyaaf daa'ima kiyyaaf abbaa warraa kiyyaaf akkamitti yeroo kennee yeroon qabu sanirra akkamittiin immoo waan as jiru hooggana ka jedhu san jalqaba of amansiisuu gaafata. Itti aansee immoo qaama waliin jiraattu qaama mana jiru san akkamitti gufuu ta'urraa gara deeggarsa kennuutti fiduu qaba ka jedhu sanii jechuudha kan hojjetamuu qabu. Dubartootaaf miirri hin danda'a jedhu sun of keessatti dubartii hunda keessattuu uumame bifa sanaa yoo deemne kun jijjiirama akka aanaatti qofa osoo hin taane akka biyyaatti fiduu hin dandeenya. Dubartiin dhiira caalaa hojjechuu ni dandeessi kan jedhu san kaasu. Hojii waliigala kutannoon dubartoonni qaban caalmatti akka cumuufis yoo xiqqaate leenjiin nuuf kennamaa ture sun darbees immoo dubartoonni nu fuuldura jiran baay'ee isaanii immoo ilaalaas jira waan ta'eef gara fuulduraan nuti illee keessattuu ijaarsa biyyaa keessatti dubartoonni gahee guddaa akka qabanii fi baachaas akka jiran agarsiisni jira. Hojii misoomaa, hojii siyaasaa keessatti, hojii nageenyaa keessatti waliigala fudhachuu hin danda'amu wanti dubartii daangessu hin jiru. Kanaafuu hojiin nuti amma keessattuu akka magaalaa Adaamaatti aanaan akka dubartootaan hoogganamu taasisu sadarkaa kutaa magaalaa koree qindeessituu ilaaluun hin danda'ama. Sadarkaa magaalaatti immoo seektaroota adda addaa keessatti ilaaluun hin danda'ama. Kanaafuu qindoomina koreen qindeessituu magaalaa waajjira dhimma dubartootaa fi daa'imman yeroodhaan dubartoota ga'umsaa deemuun sun immoo nuti gara fuulduraatti dubartiin hin dandeessi kana caalaa hojjechuu dandeenya kan jedhu sana kan nutti agarsiisu. Dubartiin mana hooggantee biyya hoogganuu isiidhaa salphaadha jedhee jira. Akka magaalaa keenyaatti dubartii dhugaa nu bira hin jiru amma dubartiin hooggansan sodaatti hooggansa fudhachuun barbaaddu chaalenjiidha waan akkasii irratti hojjannee jira sirriitti amananii jira waan ta'eef kanaaf kan hojjechuudhaan baay'ee gammannee jira tiimis biyyoo hojjanna mul'anni kana aanaa 2 waggaa lammaffaadhaaf amma dubartoota hoogganu jechuun
takka osoo narcaasin takkitiin osoo hin dhabin aanaan yoo waggaa lammaffaadhaaf. Kanaaf yeroo itti aanu keessatti immoo daran aanota lamaan kaaniin qabnu keessatti ni milkeessuudhaaf. Yeroo isaanii guutuu achitti dabarsuu hawaasti dhaqee hin dhabu. Kuni waan akka gaariitti ilaalamedha. Kanaaf aanaalee kana lamaan bira yoo dhaqnu tajaajila yeroo gabaabaa keessatti argannaa kan jedhu hawaasa keessaa hin ka'a. Lammaffaa haqa murteessuudha. Haqa murteessuu irrattis nama walqixa ilaalanii walqixa tajaajiluu irrattis akka gaariitti ka'a. Sadaffaa haadholii kufan, abbootii kufan, gargaarsa dhaban, daa'imman daandiirratti kufan isaan kana daandiirraa kaasanii gurmeessanii hojii kennuu, mana gandaa, mana bifa tajaajila lammummaatiin ijaaranii deeggaruu dhimmoonni kuni hawaasa biratti bal'inaan isaan galateeffachiisa. Akka waliigalaatti akka magaalaatti rakkoo kana furuudhaaf xiyyeeffannoo guddaan kennamee yoo hojjetame illee naannoo kanarratti bal'inaan kan deemaa jirudha. Fakkeenyumaaf aanaa odaa keessatti maanguddoota gargaarsa hin qabne, deeggarsa hin qabne daandiirraa kaasanii giddugala tursiisaa tokkotti galchanii deeggarsa gochaa jiru jechuudha. Kuni muuxannoo gaariidha. Iddoo biraatti kan yaalame. Aanaa bareechaa keessatti dargaggoota daandiirra bulan, daandiirra deeman, dargaggoota hojii hin qabne gurmeessanii mana hojii tola ooltummaatiin ijaaranii mana kennuufiin akka fakkeenya gaariitti fudhatamuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf aanaan lachanuu waan ittiin beekaman, waan ittiin uummata keessa isaan jiraachisuu danda'an, isaan galateeffachuu qaban kalaqa haaraa, yaadota gurguddaa hin qabu. Kanaaf hawaasti miira gaariidhaan tajaajila isaan kennan fudhachaa jiru. Hoggansa dubartootaan kenniinsi tajaajilaan taasifamu miira haadhummaa fi quuqama of keessaa qabu ta'us jiraattonni dubbatu. Tajaajilli argachaa jiru tajaajila baay'ee gaarii fi baay'ee waan nama itti boonnuu fi waan dansaadha. Akka aanaa keenyattis ta'e iddoo biraattis anis dubartiidha. Baay'ee gaariidha, baay'ee jijjiirama qaba. Namni komiin dhufeellee komiisaa sana hiikkatee itti gammadee itti deebee ba'aa jira. Baay'ee jijjiirama guddaa qaba. Dubartoonni walii galanii hojjetu. Akkasittiin kan isaan abbaa dhimmaa geggeessaa jiranii gammachuu qaban jedhanii sofiikoos akka uummataattis uummannis amman dhufuudha amman argutti. Bulchaa achi qofa dhaabachuu osoo hin taane uummata wajjin rileeshin godheetu uummata wajjin gadi bu'ee haasa'u. Rakkoo uummataa gadi bu'eetu haasa'u. Gadi bu'eetu hiikuuf danda'utti haala saniin ammaan tanatti hooggantoonni dubartoonni kun baay'ee gadi bu'anii kan hojjechaa jiranidha. Garuu aanaa kana keessatti tajaajila si'ataa yeroo isaa eeggate waan barbaade sa'aatii barbaadetti namni itti argachuu danda'u keessattuu gama nageenyaatiin, eegumsa nageenyaatiin aanaan kun aanaa sodaa kamirraayyuu bilisa ta'ee akka ta'u taasisuudhaaf nageenya dubartiidha osoo hin jedhin halkanii guyyaa eeguudhaan qaama nageenyaa waliin hirmaachuudhaan hawaasa of duuba hiriirsuudhaan hojiileen baay'een hojjetamaa tureera jechuudha. Bakka haadha caalaa kan garaa laafu hin jiru. Haadha ol jechuufis immoo waan hin jedhus hin qabu. Sirriidha bakka kun akkuma haadhaatti gargaaraa jiru. Akka haadhaatti tajaajilaa jiru. Akka haadhaattis tajaajilamaa jirra. Nullee tajaajilaa jirra bakka amma dandeenyeetti hunda akkasitti. Gama misoomaatiin yoo ilaalle aanaa misoomaan beekamtuudha jechuudha. Aanaa jiddugala daldalaa taateedha jechuudha. Kana hunda hirmaachisuu kan danda'an, kana hunda of duuka hiriirsuu kan danda'an cimina hooggantoonni aanaa kanaa qabaniin jechuudha. Aanaan dubartii kanaa dhugaa dubbachuudhaaf akka magaalaattis hojiilee hojjetamaniin adda dureedha jechuudha. Kanaaf maal nutti mul'isa? Hooggansi qulqulluun, hooggansi jabaan dubartummaa keessaa bahuu akka danda'u kan namatti mul'isudha jechuudha. Akka naannoo Oromiyaatti caalmaatti itti fufsisuuf gahee isaanii sirnaan bahaa jiru. Fakkeenyummaan jiru kun fudhatamee dubartiin annan danda'a, jijjiirama fiduu ni danda'a, ani qixa dhiiran kan jedhu sana ofitti amanamummaa kana horattee iddoo irra jirtuuf itti gaafatamummaa qabattee jirtu kamitti irrattuyyuu qixa sirriidhaan ba'achuu dandeessi of yoo gahoomsite barnoota ishee fooyyeffatte teeknooloojii amma jiru kanatti madaqxee kallattii sirriidhaan yoo sochoote deeggarsaaf xiyyeeffannoo amma jiru kan ammoo akka dabalataatitti akka carraatitti fayyadamuun yoo danda'ame
sadarkaa barbaadamutti dhufuun hin danda'ama waan ta'eef dubartoonni ofirratti hojjechuu qabna kan jedhu sana sirriitti fudhachuun gaarii ta'a jedhee yaada. Dabalataanis nutis akka qaama caasaa kana hoogganuutitti rakkoo jiru adda baasnee toora xiyyeeffannoo kan keenya dubartoota irratti maal hojjechuu qabna kan jedhu sana karaa ifa ta'een beeknee hubannee karaa addaatiin irratti hojjennee iddoo rakkoon hubannoo jirutti hubannoo uumnee iddoo rakkoo ga'umsaa jirutti ga'umsa ishee akka dabalattu goonee karaa adda addaatiin immoo dhiibbaan iddootti jirus yoo jiraate qaama dhimmi ilaalatu wajjin furmaatni akka godhamu goonee rakkoo kana furaa yoo deemne qindoominaan dhimma kana jijjiiruu hin dandeenya. Dhimmamtoonnii fi qooda fudhattoonni caalmaatti hirmaannaa dubartootaa sochiilee hawaas dinagdee keessatti dabaluun bu'aa gama kanaan argamu guddisuu keessatti gahee isaanii bahuun dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa deebana.